wal qabata kintaarotii fi tiruun dhibeen tiru amma duroon numa jedha onnee wal qabata sadeen tun akkan daleetti rotation hatta rajijilleen keessa jirtu bilee wanni kun waliin dhiyoon numa jedha tiruu jechuun dhiiga mee waan san laala akkanatti ibsu tiruu yaatee dhumtee jaan dhiigaa yaabe namni kun dhiiga kaalba hojjira yee dhumte tiruun namaa ni dhumte akka malee ni dhumte tiruun waan fedhe yaatee dhumte tiruun tun dhiigaa jechuudha namni dhiigaa albaa macarrashaa hammaatee jirti qofaa qabde warra keessanii rakkoo fagaatu ijjitee biicaa si taate garaan kee yoo siite achi bee warra keetirra wanni itti nama keenya waliin fixu jiru suma akkanaa kanaatis hin himtu nama hedduudha hin himan namni wanni itti wanni bitaates maareen dhibeen turu wal geesseef hin himtu akka feete taatus maa qaanfatta dhibeen turu Atummaan doktora dabartii warra dabraa deemte atummaan doktora dhugaa ta'e malee namni si arrabsu hin jiru jedha. Inni maal doktora sobaa yoo ta'e maal godhaa doktora hidhee baafatee dhufare. akkas obboleeyyan wanni kuni waan takkaa jira isin tun bitaatas biituuni wanni dhiiga keessatti argamaa cufuminsa tiruu nuti amma cufuminsa dhiigaa jennaan tiruu tana karaa kana cufti inni kun deebi'eeti maaliif dhiigni gizee karaa heddii dhiigni akkanatti wanni kun istoora dhiigaa jennee jira malee achirraa gara onnee kanneeti onneen tun gizee dhiigni kun itite dirqiin dhawannaa isii irraa birqiin isii tana godhu inni kun onneen tun dhawuu dadhabdeetti deebi'e wanti dudduuba gad deebi'e firri wanni itti dhiiga keessatti argamtii jedhanii waan kana vaayirasii tiruu hepataatisii kana inni kun gosa hedduu gosoota hin beekamne kaan ammoo waan fedhate anumaa jiraa waa hunda nyaatu kana hawaasa akkasirratti agarsiisna jira dhiiga keessatti argama jira jisii jiraa deemu kan abbaan fedhe hin beekamu namni vaayirasii tiruu qabu ol jiigaji hin beekamtu maaliif hin beekamne simmiitu dafte amma yoo mana yaalaa dhaqxe mana akkama humaa sin gootuu sin jaa isii tana dafee miidhaan sirra hin ga'u dafee miidhaan si akka laafu sirra hin ga'u kanaafuu isiin tun maali cufuminsa tiruu cufuminsa dhiigaa jennaan karaa kana cufti wanni itti shamarran gisee dhiigni baatii bira dabre baatii irrisi ifeegaa wanni kun takka gisee baatii 3-4 dhiigni itti dhufe ifeegaa wanni jennee dhiignuuf tokko kana warri maas kintaarotiin akka dhiigaa basu wanti wal qabate kintaarotiin ka tiruu irraa dhufuu jira jenne tiruu tana itti dhab laala obboleeyyan hedduu wanni kun nama dhibu hedduu warri akkamma garaan goggoginii isinis gara nama goggogsite kintaaroo gara nama goggogsite gadaamisa shamarranii gara nama goggogsite akkatti wal qabatu isiniif ni maali gadaamisi gara nama goggogsite isiin akkasii kintaarota akkasii inni kunis wal qabata tiruu qabi onnee qabi kintaaroo qabi wal qabata rajijii qabi tiruu qabi onnee qabi wal qabata wanni kun akkana qaamee namaa akka wal keessa deddeebi'a hedduu wal keessa deddeebi'a wannoonni dhukkuba dhibee akkanaa qaba nyaata gosa nyaanni qaba feetu kintaaroti tiruu rajijii kalee infekshinii godhate cirracha haa ta'u gosoota qaba akkaataa qaba nyaata gosoota akka kan nyaanne jira isaan kun haati firraan beeyni kafirraa quban qabu kanaafuu amma osoo achiin deebine jiru waa'ee tiruu tana akka gaariitti addeessinii baase hepataatiis waa takka siin gootu macaarra shaarra bara fa'ii nyaataatiin dhabee siin jedha isiin ammoo laydaa si fiddi cinaacha si dhukkub si ulfaate cinaachi laala gamni kun guutuun si qabbana si harkeetti kintaaroo yoo qabbana si harkeessi haala yoo si dhufte qabbana si harkeetti dhukkubni irra guddaan qabbanaa wajji wal qabatoonni jennee reefu kana ilaa asis dhukkubbii si baha tiruu asiin oowwuu si baha laala
irra guddaa wanni itti wal qabataa isin jechaa jirru waan kana obboleeyyan. Dhukkuboonni hundinuu walitti dhufaa jechuudha. Kootume warri dhiiraa taaptaaf sheer godhaa. Sheer godhaa nama nuuf fida obboleeyyan. Sheer godhaa nama nuuf fida. Karaa maatti oofe. Isii abboo Najiiboo qoy. Taaptaabii fi sheeriin tun ammallee ima jirtiisi. Waysatti ati hojii ana. Hojii jirti. Ani bara akkuma ani bade taaptaabii fi sheeriillee bade na fakkaata beektaa. Ajaa'iba. Kun warratti seennamu. Mammaa qabu afaan Amaaraa kanallee dagadhee beektaa maal jedhamu beektaa duraan gaafaan ijoollee gaafaan biyya jiru afaan Amaaraa kanaan. Taammoo kamammaaqaq asqaddimoo maxxanqaq waan jedhan tokko jira. Afaan Amaaraa keessaa wanni ani hin dagatiin takkattiidhaan. Taammoo kamammaaqaq asqaddimoo maxxanqaq. Dhukkubsattee cinqamtee mana yaalarra fiiguun duratti osoo fayyaa qabduu of eeggannoo qaama keetii godhuun baasii ati gaafa dhukkubsattee baaftu siif hambisa. Inarjii gaafa ati dhukkubsattee baaftu siif hambisa. Yeroo gaafa ati dhukkubsattee hospitaalarra fiiguun san seefsii godha jechuudha. Qaamni keenya kun osoo nagaa qabnu yoo investi irratti hin goone gaafa fayyaa dhabde gaafa dhukkubsatte waan qabdu yoo itti fixatte fayyisuu dhabuu dandeetta jechuudha. Yaala argachuu dhabuu dandeetta jechuudha. Osoo dhukkubsattee sadarkaa san hin geenne wayita fayyaa qabdu kana qaama keetirratti investii goota. Atamma yeroo waa naggaaddu naggaadee yoo taate nama waa naggadu nama nigdii olii gadi oofu yoo taate nama biizinasaa yoo taate faayidaa argachuudhaaf bu'aa argachuudhaaf biizinasa san dalayda. Fayyaan keenya kunilleen akka biizinasaati. Wayita fayyaa qabdu kana qaama kee kanarratti investii goota. Akkamitti investii goota? Wantoota dhukkuba garaagaraa sitti fidan irraa if ittisuu, irraa if dhoorguu, nyaata gahaa nyaachuu, hirriba gahaa rafuu sii galee. Waan kana yoo goote qaama kan kee kana dhukkubaaf hin saaxiltu jechuudha. Amma namni keenya osoma deemu gaafa tokko lafa dhaha. Gaafa lafa dhahe kana ka'ee fiigee hospitaala dhaqa. Yeroo inni hospitaala dhaqu qorannoo godhamaaf. Qorannoo yeroo godhamuuf yeroo kanatti dhukkubni isarratti argamu dhukkuba already sadarkaa sadaffaa afuraffarra gahee jechuudha. Yookiin isteejii sadaffaa yookiin afuraffarra gahe. Dhukkubni tokko isteejii 3 bira taree jennaan baraaruun yookaan irraa fayyuun hedduu ulfaatti. Isteejii 3 bira taree jennaan 3 gahee jennaan kiroonikitti jijjiirama jechuudha. Sii galee gaafa kiroonikitti jijjiirame irraa fayyuun yookaan irraa baraaramuun hedduu ulfaatti. Hedduu ulfaata. Yeroo kana maal taata? Dawaa yookaan qorichi sii kennamu akka paarmanantilii fudhattu ta'a jechuudha. Paarmanant jechuun haga gaafa duutee qabrii keessa gadi seentutti dawaa sana addaan kutuu hin dandeettu jechuudha. Guyyaarraa fudhatuu qabda. Kana jechuun dhukkubni hundinuu dhukkuba dawaa paarmanantii itti fudhatanii jechuu miti. Dhukkuboota dawaa paarmanantii si fudhachiisantu jira. Fakkeenyaaf akka kolesteroolii. Sii galee kolesterooliin gaafa sirratti argame gaafni ati dawaa isaa fudhatuu dhabdu gaafa dhundhuma lafa jala gad dabarte qofa.
achiin achi haga addunyaa kanarra jirtu yoo isa fudhatte malee kolesteroola kan kee wanni gochuu hin dandeettu, kontirool gochuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf nama kenna uummata kenna osoo nagaa qabdan osoo fayyaa qabdan fayyaa keessan irratti investii godha. Isinii meerriba gahaa rafaa, bishaan gahaa dhugaa, nyaata nyaadhaa nyaata gahaa jechuudha. Kasan caalu ammoo tuyyuu sochii qaamaa godha. Sochii qaamaa godhaa jechuun kiyya sibiila kaasaa qofaa miti sochiin qaamaa. Guyyatti isteeppii 100 yoo goote sochii qaamaa jedhama. Siigalee amna gabaabduu isii yoo deemtee deebite sochii qaamaa jedhama. Kana investiin atiin yeroo fayyaa qabdu qaama kan keetirratti gootu. Siigalee taammoo kan mammaaqaq asqaddimoo maxxanqaqiin isa kanaa jechuudha. Egasii hin dhuftaa doktora bira dhaqxaa dhibeen kan kee kana siin jedhaa wata dhibeen kan keessitti himamee jedhu already kaleen ta'e feel taatee jirti. Tiruun kee feel ta'ee jira. Onneen kee feel ta'ee jira. Sombi kee feel ta'ee jira. Maaliif haga sombi kan kee tiruun kan kee feel ta'u eeyda? Ilmi namaa yoo xiqqaate yoo akkam xiqqaate jechuun waggaatti yeroo takka doktora bira dhaqee jeneraal cheekaappii ta'uun dirqama. Waggaatti yeroo takka ani fayyaa qaba jetteetuma deemuu miti. Namni osoma fayyaa qabu lafa dhahee du'a. Maaliif lafa dhahee du'a? Tarii onnee isaatu rakkoo qaba. Haarta attaakiitu isa qaba. Tasa dhaabbatiinsa onnee jechuudha. Siigalee osoo waggaatti yeroo takka doktora bira dhaqxee onnee kan kee kalaalamtu taate dhukkubni onnee tasaa sun irraa baraaramuu dandeetta. Jeeneraalii kasilaa barbaachisu ilmi namaa waggaatti yeroo 2 ji'a 6 dhaqee jeeneraal cheekaappii godhachuudha. Ammoo yoo akkam xiqqaate waggaatti yeroo takka yoo uf wareeydee dhaqxee jeeneraal cheekaappii goote rakkoo kaleerraaf baraaruu dandeetta. Rakkoo tiruurraaf baraaruu dandeetta. Rakkoo onneerraaf baraaruu dandeetta. Akkasuma ammallee kaansarii kolesteroolii kanneen irraaf baraaruu dandeetta jechuudha. Kanaaf uummata keenya yeroo dhukkubsattanii sakiraa taatanii lafa dhooftanii siree lafa dhooytan qofa doktora bira fiiguu fi du'aayii naa godhaa jechuu osoo hin taane wayita nagaa qabdullee atummaanuu du'aayii fi godhe jechuudha. Atummaanuu doktora ofitti ta'e. Qaama kee kana dhageeffadhu qaamni kee kun sitti dubbata. Siigalee qaamni keenya kun nutti haasaya, nutti dubbata. Qaama kee kana waliin dubbadhu guyyarra. Fakkeenyaaf osoma amma deemtu bakka wayiitti dhukkubni yoo kasi dhaga'amu taate, qoma kanarratti dhukkubni yoo kasi dhaga'amu taate, gama kalee kana yoo kasi dhukkubu taate, garaan kun yoo kasi muru taate, duudi yoo kasi dhukkubu taate, miilli yoo kasi akka tokkotti ta'u taate, ijji kee kun yoo ka imimmaan yaasu taate, waan wahii waan dur hin qabne wahii yoo har'a ofirratti argite ammaa bada jettee cal'istee dhiisuu osoo hin taane waan san jala buutee qorannoo gochuu qabda. Wanni sun har'a sirratti argameemi borillee deebisee yoo kasirratti argamu taate guyyatti yeroo meeqa narratti argama. Torbaan keessatti yeroo meeqa mallattoon kun narratti argama. Mallattoo har'a ofirratti argite kana deebistee borullee yoo ka ofirratti argitu taate sammuu kee keessatti galmeeffatta jechuudha. Wanni tokko yeroo 3 ol sitti deddeebi'ee jennaan attenshina barbaada. Attenshina jechuun xiyyeeffannoo barbaada. Yeroo 3 ol yoo inni kasi deddeebi'u taate wanni sun noormaalaa miti jechuudha. Qaamni kan kee wanni wahii rakkoo wahii sirra jiraachuu sitti himu jira. Sitti haasa'u jira jechuudha. Afaan baasee si dubbachuu jira. Waan akkanaati rakkoo akkanaatu jira. Dhaqiitii laallami jedhee sitti himaa jira afaan ufiiti. Ati itti dhageeffatuu qabdaa jechuudha. Siigalee qaama kee kana. Amma ijji kun har'a imimmaan yoo kasi yaasu taate
Yoo borullee ka imimmaan siyaasu taate, iftaanillee yoo ka imimmaan siyaasu taate, yoo imimmaan siyaasu san duraan hin qabdu taate, qilleensa goggogiinsarraa ta'a, aduurraa ta'a, waan wahiirraa ta'a jettee imimmaan san akkanumatti sukkuummachaa bira taruu osoo hin taane maaliif na yaafti dhayxee doktora gaafachuu qabdaa jechuu sitti deddeebi'ee jira. Sii galee dhukkubbiin mataallee akkas. Mataan har'a yoo kasi dhukkubu taate buna itti dhuyidaa sirraa bada. Kiniinii isaa fudhattaa sirraa bada. Hin raftaa sirraa bada. Hayyee borullee sitti deebi'a mataan sun dhukkubbiin mataa sun. Borillee yeroo sitti deebi'u kiniiniin fudhatta sirraa bada. Hin raftaa sirraa bada. Yookiin beelaheeti jettaa hin nyaatta sirraa bada. Yookiin riiba dhabeeti jetta hin rafta sirraa bada. Iftaanillee sitti deebi'a mataan kun. Iftaanillee akkasuma sirraa bada. Guyyaa sadii sitti deebi'eeni. Guyyaa sadii ol inni sitti deddeebi'ee jennaan waan wahiitu qaama kan kee keessaa sirrii hin jiru sitti himuu jira. Sitti dubbachuu jira afaan ufiiti. Sii galee yoo buna taate guyyarraa sitti hin deddeebi'u. Yoo hirriiba dhaba taate guyyarraa sitti hin deddeebi'u. Yoo nyaata beelarraa taate guyyarraa sitti hin deddeebi'u jechuudha. Irra hedduu dhukkuboonni qaama keenya kana keessaa bayan, qaama keenya kana keessaa burqan dhukkubbii mataa qabatanii deemu. Dhukkubbii mataa kana nuti akka salphaan laallaa jechuudha. Sii galee. Akkasuma waan garagaraatu jira. Namni keenya of hin dhageeffatu wannan jedhuuf kanaaf of dhageeffachuun dirqamaa. Akkasii galatooma poolisii madda walaabuu kullu aamee waan tumbikee ribaga waliinuu genne dhiyaadhu. Akkasii Najiiboo yoo yaada qabaatte itti fufi. Wallahi yaada bareedaa nuufaate barnoota bareedaa barnoota guddaa nuu kennite. Waan ajaa'ibaati wallahi. Waa hedduu nu yaada jirte waa hedduu. Dhugaa ta'eetuma obboleeyyan nuti kanarraa waan argannu isinuma barsiisuuf dhufnee kanaafuu wanni takka dhaga'amee waan isin hima. Wanni itti kaafne vaayirasii turuu kana nama hedduu qaba jennee vaayirasiin turuu kun maalirraa nama dhufaa? Biyya gaafate mucaan asirratti. Dhukkubni turuu yookaan vaayirasii turuu kun. Taphata koppiliingi sheeris nu godha deema. Inni kuni dhiinni turuu irraa yaa'u kun ni furdataa jenna. Furdateeti gara humnaatti dhufa. Tururraa gara humna qaama namaatti dhufa. Dhiinni kun hogguu furdate hin yaa'u. Karaa yaa'u kana cufa. Hoggus cufame. Dhiinni gama humnaa takka hidda keessa yaa'ee humna qaamaa seenuu hin danda'u. Hogguu dhiinni furdate takka qabe. Inni lammaffaa wasaqa qaama namaarraa isin dhufti. Obboleeyyan xuraawaa qaama namaa keessa jirurraa isin dhuftan. Xuraawaan qaama namaa keessaa kun laala. Qaama keenya kanaatu furdatee xuraawaan qaama keessaa kun hogguu furdatee infekshinii adda addaa si'u. Kalees infekshinii kaleetis nu laala. Inni kunis karaa cufa. Eega karaa cufee ammas inni kunis dabuu hin danda'u jechuudha. Hideeba tiruu tanarra gad deebi'e. Isinuu dhiigaa mire. Hepatitis B vaayirasii hogguu namarratti argamtu waan akkana qabi tanaas. Yoo dubartii taate dhiinni irraa yaa'u yoo dhiinni katti qabamu taate laala ammas. Sababaa dhiinni itti qabamuu saniin dhiinni ni furdata dubartiin warri akkanatti dhiinni baatii bira daddabru kan obboleeyyan. Laguun xuriitu karaa kana cufte isiin tun laal sababaa kana turuun isin dhufte ammas dhibeen turuu vaayirasiin turuu ka jennu kun obboleeyyan deebee turuu irra gad deebi'a karaan dabruu hin danda'u dhiinni dhibee wanni keessee furdata. Tanaafi dhiinni furdaan akkasii dhoka dhoka jee isin irraa yaa'u sana hogguu baatii bira dabre baatii lamatti baatii sadi tiruu tanaa wajji isin dhufaa jechuudha. Asin gamoo. Akiraama. Kanaafuu waan akkasitti isiin tun warraa isin dhuftii ati amma